kana malees beekumsa siniflaatu jennee qabannee jirra. Qophii keenya inni jalqabaas kan ta'u magaalaa Burraayyuu mana barumsaa mul'ataa ayyutti sagantaa gargaarsaa lammiilee Oromoo Somaalee irraa buqqaaniif taasisanii turan. Sagantaa sana irrattis qophiiwwan garaagaraa meeshaalee adda addaa kana malees qarshii gara birrii 20,000 ol gumaachanii jiru. Ijoolleen mana barumsaa sanaas walaloo, faarulee kana malees immoo sirboota aadaa godinaalee garaagaraa qopheeffatanii jiru. Nuti achitti argamneet qophiiffannee qabna. Qophicha daawwannee walitti deebina. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan biyya koo tokkummaa. Lammiin koo geerraa bukeessa gargaarsa walitti qabeengeessa hamilee isaaniin jajjabeessa iddoo barbaadeen qubachiisa. Today I have a poem for you. The topic of my poem is When the World Turned Upside Down. The day when the world turned upside down, when a frown became a smile and a smile became a frown. When the mice chased the cats chased the dogs laughed out loud at the pink and yellow frogs. When you wanted to bathe in the daytime and go tap at night. When bird scout school bus and the cows talk fly. When the moon come out in the middle of the day and all of the ocean's fish rolled around in the hay. When the children rolled the rolled and ice cream was for free, and the elephant shrunk to the size of a leaf. When the grasses rained lollipops up to the sky. When you wanted to laugh but couldn't only cry. When magic beans were really and the giants very small, you'd eat spiders' legs so you could creep up the wall. This all happened when the world turned upside down. After I went to bed with a smile, not a frown. Thank you for listening to me. Naannoo beektani? Beektan jennu amma of ibsina hunduun waa baru. Ani maqaan koo barataa Roobsaa Balaan jedhama kan bara kutaa ja'affaa mana barumsaa mul'ataayyuu. Ani maqaan koo Qananiisaa Ejjetaan jedhama kan bara kutaa ja'a keessa mana barumsaa mul'ataayyuu. Mata duree walaloo keenya qubee ergaan si baree afaan koo fure. Afaan keenya hubachuu qabna ijoollee. Baa barachuun gaariidha hubadhu lammiilee. Kaasabdee baaftee isaa weerartuu kaatee. Daadhuudhaa saba keetii barachuuf yaaltu. Eeyyee barachuuf yaaltu. Faajjii beekumsaa kiyya lafaa kaasee. Gadaa saba kootii ijaaruuf deebisee. Harargeen buqqaate sababa Sumaalee. Ijaarotoo garuu gargaarsa hin goonu. Jabaannee jabeessuu qabna lammii keenya. Kaayyoon keenya kennaa gargaaruu qabna saba. Lammii fooyyaa kanaafan isin gaafadha.
maaf teessisa laatu kan qabdu keessa. Naana heeca belabbeen saba keenya. Oromoon deeggartu saaloo kan keenya. Poolisii Oromiyaa eegaa saba keenya. Qaata qabilamni kee ummata Harargee. Raaraafamaa jiraatu xinnaa fi guddaatu. I am Yasmin Getato. I am from grade 7B. Today I have a poem for you. The topic of my poem is thank you teachers. Teachers are a keys that unlock the student's mind. You are guides to mold our mind. You are one of a kind. You are like a shepherd who guides the sheep to the right path. You teachers turn the page of the great books. You train us well to reach the great heights. Thank you teachers for all you have done. In the group of many, you are one. Respect teachers and respect audience. Now I'm going to present you a poem. The title of my poem is If I Were a king, I would be Lenjiso. If I were a singer, I would be Ebisa. If I were a soldier, I would be Tadasa. If I were a leader, I would be Lamma Magarsa, the best you ever saw. If I were a runner, I would be Lelisa. If I were a hero, I would be Abdisa. So I'm all of them because I am Oromo, because they are Oromo, and this is Oromo. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident. There is a day to live freely. I have a dream that one day, in the West regions, a people struck our nation will be remorsed and ask us to apologize because of their monstrosity action. I have a dream. Even a state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed to the oaths of freedom and justice. I have a dream that the next generation will one day live in the nation that they will not be prisoned because of their struggle. I have a dream. I have a dream that one day every floating blood will have its own cost, and every wounded muscle will have its own value, and the broken bones will have its own pride. The glory of Lord will be revealed, and the whole flesh will say it together. This is our hope. This is a faith that veiled every Oromian region. With this faith, we will be able to hew out the despair stone of hope. With this faith, we will be able to transform a juggling discourse of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to stand up for freedom together, knowing that we'll free one day. This will be the day when the God's children will sing together. My country is this of thee, a sweet land of liberty, a land where my fathers died, a land of pilgrim pride. From every mountainside, let freedom ring, and if Oromia is to be a great nation, this must be true. So let freedom ring from the Gada system of Kush. Let freedom ring from the struggle place of Anole in Arsi. Let freedom ring from the land where my fathers died in Jalango. Let freedom ring from the bachelor city Ambo in Shawa. Let freedom ring from the struggle place Nagamte in Walaga. From every cities, let freedom ring. When this happen, when we allow the freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every cities, we will be able to speed up that one day when every Oromos, Borana and Barentu, Macha and Tulama, Raya and Azabo and other Oromos will be able to join hands and sing the true meanings of unity. Free at last, free at last. Thank you, God Almighty. We are free at last. Thank you for listening. Ani ergani ummata Oromotif akkasumas manneetii barnoota iddoo garaa garaa jiraniif dabarsuu barbaadu
uummata Oromoo qe'ee isaaniirraa yeroo ammaa buqqa'anii jiranii fi manni barumsaa mul'ata hayyuu hammuma dandeettii isaati barattoota kakaasuudhaan akka isaan irratti hirmaatan gochuudhaan wantuma qaban irraa qarshiidhaanis akkuma kanas uffatas kophees wanta garaagaraa wanta mana keessatti fayyadaman meeshaalee garaagaraallee gumaachaniiru. Gumaachi kunis kan ta'uu danda'e karaa barsiisotaatii fi karaa barattootatiin duraan dursa yaadumti kunuu kan ka'e karaa barataa tokkootiinidha. Isa booda barsiisonnis irratti mari'anne maaliifitu wanta qabnuun beekumsa ta'ee dandeettii keenyaanis qabeenya keenyaanis waanuma dandeenyuun maaliifitu uummata keenya qe'eerraa buqqa'e kana hin gargaarru jenneetu mari'anne koreen dhaabbatee isaan booda irratti mari'anneetu waanuma qabnurraa gumaacha goone jechuudha. Kanaaf manneetiin barnootaa Oromiyaa keessa jiran hundumtu akkaataa kanatti barattoota isaanii irratti hirmaachisuudhaan akkasumas barsiisota isaaniis irratti hirmaachisuudhaan akkuma keenya kana konsartii xiqqaatu iyyuu malee konsartii akka kanaa qopheessanii akka isaan gara fuulduraatti wal bira dhaabbatan rakkoo irrattis ta'ee gammachuu irrattis ta'ee wanta garaagaraa irratti akka wal bira dhaabbataniin ergaa dabarsuu barbaada jechuudha. Kana biratti immoo wanti jechuu barbaadu uummatni Oromoo tokkummaa qabaachuu qaba. Gara fuulduraattis kan darbirraa barate gara fuulduraatti hubannaadhaaf ogummaadhaan wanta godhu irratti mari'ate tokkummaa qabaachuu qaba. Baruu barsiisuun alatti hawaasa keessatti wantoota hirmaannaa adda addaa yeroo adda addaatti ni gaggeessa. Qophii adda addaattis waan duudhaa hawaasaa, tumsa hawaasaa fakkeenyaaf guyyaa har'aa kana lammiilee keenya daangaa Oromiyaa fi naannoo Somaaliirraa buqqaan tumsuuf qophii bal'aa hirmaannaa bal'aa godhanii gumaacha bal'aa karaa adda addaatiin godhanii kun immoo fuulduras kan itti fufu ta'a. Fakkeenyummaadhuma kanaan dhaabbanni barnootaa adda addaatis sochii bal'aa gochuutu irraa eegama. Keessumaayyuu uummata keenya naannoo Somaalee fi daangaa Oromiyaa irraa buqqaan kana manneen barnootaa tumsa addaatu nurraa eegama jechuudha. Ijoollee qophii amma isin dhiyeessiniin akka ittiin bohaartaniif bashannantan abdii guddaa qabna. Mee amma immoo sammuu keessan akka ittiin bohaarsistanii fi bashannansiistan sirba tokko isiniif qabannee jirra. Sirbicha hordofnee walitti deebina. Hip hip Ebo hip hip Ebo hip hip Ebo hip hip Manitim bareda muchuram bareda gosisa dada Haluda Haluda Halumali Kunisa Halumali Mieksa Halumali Harisa Halumali Barinja Halumali Kunisa Halumali Mieksa Halumali Harisa Halumali Barinja Ibo Hip hip Ibo Hip 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 Ibo Hip 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 Kansabati wa katoleti barede duksami dagaisa yuno Halumali
hip hip Ebo hip hip Ebo hip 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 Kan sabati waka toletin barede Oksami dagaisa euno Haluda Halu Haluda Halu Halu mali Kunisa Halu mali Mieksa Halu mali Harisa Halu mali Barinja Halu mali Kunisa Halu mali Mieksa Halu mali Harisa Halu mali Barinja Ebo Hip hip Ebo hip 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 Ebo Ebo hip 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 Kan sabati waka toletin barede Oksami dagaisa euno Haluda Halu Haluda Halu Haluda Halu Haluda Halu Izukani Adede konne Isawane Makasani Sakanan meti Sakanan bidima Sakanan ejaisa Sakanan dingura Sakanan wage Sakanan asheta Sakanan chanake Sakanan ilge Ijoollee sirba ammasnii affarreen akka ittiin bohaartaniif bashannantan abdii guddaa qabna. Qophiin keenya gara xumuraatti gahaa jira. Qophiin keenya inni xumuraas fiilmii ijoolleeti. Fiilmii ijoollee daawwannee turitti deebina.